goonii gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Waan yaachise kan kalaqe Rabbii kan gabroonfatu nama Rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jennee itti kaane hagasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan. Ajjeesanii sababa isaanii agarsiisan. Huseen Bunee Daraaraa. Qawwee namatti dhoofnee kaduu waaqa jedhanii waaqummaan isiin mooma dhoofdinee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Akka raayyootti hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka raqamne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu yoo hundi waan qattee iyyannee warra gargaarsa nu godhu ka bilisummaa gargaarsa nu godhurraa gargaarsa barbaadachuu waan ofii qabnu itti fixachuu kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakatte rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu maxxoo goonee hidhaa adda gogduu lafa kennaa hidhannee jalaan itti suuqnee muka akka fanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraawar.